Namni siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed bulchiinsa ministeera muummee Abiy Ahmed abbaa irrummaan himate. Akkam jirtu Jawaar Mohaammed turtii TVC waliin taasiseen dhimmoota siyaasaa fi biyyattii irratti yaaddoo abdii fi dhimmoota hedduu irratti dubbatanii jiru. Dhimmoota isaan irratti dubbatan gabaabbinaan kutaa tokkoof lamaan addaan qooduun isinii dhiyeessinee jirra. Kutaa lammaffaa liinkii isaa diskiripshinii jalatti ni argattu. Viidiyoo kana erga xumurtanii booda seenaatii ilaala. Chaanaalii kanallee sabskiraayib yoon goone sabskiraayib gochuun mallattoo bilbilaa sanoon gochuun oduulee biyya keessaa fi alaa haaraa fi amanamaa ta'an yeroo yeroon argachuu dandeessu. Viidiyoo kanallee laayik sheer gochaa hanga dhumaatti na waliin tura. Namni siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed mootummaa nama Itoophiyaa bulchaa jiru abbaa irreeda akkasumas walitti bu'iinsa adeemaa jiru mariin furuun barbaadu jechuun himate. Turtii BBC waliin taasiseen biyyi balatti adeemaa jirti callisnee hin ilaallu jechuun dubbate. Obbo Jawaar erga waggaa 3 dura dhiifamaan hidhaa gadi dhiifameen booda gara caalu callisuu fi gidduu dhaabbatanii dubbachuu irratti erga fuulleffate booda kana mootummaa cimsee qeeqaa jira. Yeroo dheeraaf gidduu dhaabbachuu kan fuulleffatee ture Jawaar dhiyeenya kana mootummaa kallattiin qeeqaa jira. Dubbachuu callisuus hirmaannaa cimaa godhaan ture kan jedhu Jawaar qaamota mootummaa fi dippiloomaasii keessa dalagaan waliin wal qunnamaa akka jiru dubbate. Erga walii galtee Piriitooriyaatti hamma tokko abdiin ture. Amma garuu dhiyeenya kana wanti argaa jiru gama nagaatti deebi'uuf fedhiin akka hin jirre hubachuu hime. Akka namni siyaasaa paartii mormituu kun jedhutti walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessaa mariin furuuf karri cicaa jiru mootummaadha. Haa ta'u malee bulchiinsi ministeera muummee Abiy Ahmed mariif karri isaa banaa ta'uu fi walitti bu'iinsi biyya miidhaa akka jiru hima. Sirni kun uummata kiyya fuudhee qilee akka hin seenne yaalaan jira. Diinummaa hin qabu, jibbas hin qabu jedha Jawaar. Bulchiinsa adda dimokiraataa walii galtee uummata Itoophiyaa sochii qeerroo dhiibbaa uumuun aangorraa buusuu keessatti qooda ijoo kan qabu Jawaar erga yeroo dhiyootiin biyya ollaa Itoophiyaa Keeniyaa keessa jiraataa jira. Waggoota 6 dura yeroo biyyatti deebi'u reeffa kiyyatu Itoophiyaa dhaabaa erga jedhee booda maaliif biyya ollaa jiraachuu eegale? Anammallee jiraatuma Itoophiyaati. Garuu Keeniyaa irraan hojjedha kan jedhu Jawaar hojii hariiroo idil addunyaa keessa jiruuf akka Naayiroobiin Finfinnee caalaa mijattuuf dubbate. Baqadheetii miti yeroo gara Finfinnee nan deddeebi'a. Maatiin kiyyas achi jiru. Asitti sosocho'ee nama arguun nan danda'a. Finfinneetti sosocho'ee nama arguun baay'ee ulfaata ture. Hojii kiyyaaf akkasumas immoo sababa kiyyaan rakkoon biraa akka hin uumamne jedheen biyya kana filadhe jedha Jawaar Mohaammed. Naannoo Oromiyaa keessatti walitti bu'iinsi humnoota mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo furmaata waaraa osoo hin argatin waggaa 6 guuteera. Marii marsaa lammaffaa Taanzaaniyaa taasifame keessatti qaamaanis hirmaachuu baatu haala mijeessuu keessatti hirmaatu kan himu Jawaar mariin dhibuuf mootummaa himate. Wal shakkii fi wal hubannaa dhabuun gamalachuunuu jira. Dhiyeenya garuu marsaa sadaffaa akka godhamuuf yaaliin dippiloomaatotaa bal'aan godhamaa ture. Yaalii sana kan dide warra waraana bilisummaa Oromoo miti mootummaa soboon hin barbaachisu jedhe. Gama kaaniin humnoonni naannoo Amaaraa araaraaf qophii qabna jechuu isaaniis hima. Kan duuba deebee chirchaaroodhaan tokko tokkoon bitachuu barbaadu kan araara dhugaatiif gad taa'uu hin barbaanne mootummaadha. Haa ta'u malee qondaala hidhattoota faannoo keessaa tokko kana dura BBC'n dubbise mariif akka hin teenye himaniiru. Garaagarummaa siyaasaatu gara qawweetti nama geessa. Qawween ummata keessaa baatee nageenya akka uumamu kan barbaadamu taate sababni bu'uura lolaatti nu geesse sun furamuu qaba. Mootummaan kana furuu hin barbaadu. Mootummaan cinaadhaaf aangoo kenne, cinaadhaaf maallaqa kenne, kaan sossobee kaan dirqisiisee harka kennisiisuu barbaada jechuun hime. Waliigaltee bara 2018 mootummaan adda bilisummaa Oromoo waliin Asmaratti waliigalan irratti dhibdee qaamota lamaan gidduutti uumameen walitti bu'iinsi naannoo Oromiyaa keessatti babal'achuun itti fufeera. Mootummaan kana dura irra deddeebiin opereeshinii waraanaa gaggeessuun yeroo gabaabaa keessatti akka balleessu ibsus faallaan yeroo babal'atan mul'ata. Gidduutti obbo Jawaar Mohaammed dabalatee hirmaannaa abbootii gadaan hidhattoonni dhibbaan lakkaaman gara nagaatti deebi'aniiru. Hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo gariin karaa nagaan sossoof dhiyoo mootummaa waliin waliigaltee raawwachuunis galaa jiru. Hidhattoonni kun dararaa uummanni keessa jiru ilaalanii akka galan dubbataniiru. Adeemsa akkana nagaa buusuu isaa irratti kanneen shakkii qaban keessaa tokko Jawaaridha. Ani Oromiyaa Itoophiyaa keessatti namni tokko qawwee qabatee bosona keessatti akka hafu hin barbaadu. Osoo hunduu galee barbaada jechuun hima. Ta'us innis furmaata waaraa hin finne. Xiinxaltoonni akka jedhanitti hidhattoonni mootummaa waliin waliigaluun gaariidha kan jedhu Jawaar garuu rakkoo Oromiyaa keessaa fura jedhee hin yaadu. Wanti amma galchaa jiran maaliif bu'aa buusuu hin danda'u maaliifan jedhe. Ani godheeraa bara 2019 waraana marroo jala ture keessa walakkaa ol galchine. Gaafa sanas daba mootummaatiin akkasumas shakkii warra adda bilisummaa Oromoo qabuun waraanni hammi tokko hafe. Waraanni sun dachaan babal'ate. Aangoonni mootummaa ammoo gama isaaniin rakkoo uummanni keessa jiruuf faayidaa akka qabuuf kaanis kan fedhii qaban simachuuf akka fedhan himu. Jawaar garuu kuni furmaata waaraa miti jedha. Dargaggeessa kana kan dhiibee galche siyaasa marrootii miti. Waan marroon ilaalcha siyaasaa addaa qabaateefi miti. Ajjeechaa hidhaa dhiibbaa bulchiinsa Oromiyaa fi federaalaa Itoophiyaa irraan gahutu dargaggeessa bosona galche. Dargaggeessi kun bosona akka galu kan biraa immoo deebi'ee akka hin seenne kan barbaadamu yoo taate rakkoo siyaasaa jalqabuma lola seensan furuun dirqamata. Duruma naannoo Oromiyaa bakka dhaloota bulchaa Itoophiyaa taateef ka'umsi mootummaan himuu fi paartileen mormituu himan wal faallessa. Mootummaan erga bulchiinsi ministeera muummee Abiy aangootti ba'ee booda
paartileen mormituu karaa qaxxaamuraan aangoo koruu fedhan jedhee himata. Jawaar immoo sababoota lama eere. Rakkoo kana kan uume wal dhibdee adda bilisummaa Oromootii fi ODP kan booda badhaadhinatti jijjiiramedha. Lammaffaa murtii Abiy Ahmad abbaa irree ta'uudhaaf dirree siyaasaa biyyattii dhiphisetu kanatti nu fide. Kanaaf dirree siyaasaa bal'isuu, marii araaraa, rakkoolee siyaasaa mariidhaan godhanii yoo kan hin furin taate kanarra bosona jiru yoo gale boru dachaadhaan gala jechuudha. Har'a osoo marroonuu galee Oromiyaa keessatti nageenya bu'uu hin danda'u. Hamma dhibdeen siyaasaa bosonaa nama galchu kun furmaata hin argatinitti filannoo biyyaalessaa jaaffaa irratti paartileen mormituu naannoo Oromiyaa dhiibamne jechuun hin hirmaanne. Oromiyaa keessa duraantummaan paartii biyya bulchutu dorgome. Bulchiinsi ministeera muummee Abiy akkuma aangootti dhufeen paartileen Oromoo paartii namoota siyaasaa biyyattii harkaa qaban waliin gurmuu gaaddisa hooggansa Oromoo hundeessanii ture. Ta'us fuulla'uu hin dandeenye. Milkaa'uu dhabuusaaf qaamoleen lamaan wal himatu. Akka nuti yaadaa turree fi Abiy faa yaadaa turan gargari kan jedhu Jawaar kufaatii adda dimokiraataa waliigaltee uummata Itoophiyaa booda wal tumsinee wal hubannee wal obsinee biyya gara dimokiraasiitti ceesina hawwii jedhu qabna ture. Isaan garuu karoora biraa qabaachaa turan. Adda addummaan abbaa irrummaa cimsachaa deeman. Nuti immoo hamma tokko dhiibbaa irratti goone daandii baaburaa gara dimokiraasii geessurraa akka hin baaneef shaakalaa turre. Deemnee kan yaalle sunis wanti hin ta'iniif maali? Nuyi gaman harkifnaa isaan gaman harkisanii gaaddisnillee bifa saniin laamsha'uu danda'e. Aangoonni mootummaa kan irra BBC'n dubbise dirree dimokiraasii bal'atetti mormitoonni fayyadamuu didanii aangoo qabachuuf gaman jechuun qeequ. Himannaa kana garuu Jawaar ni waakkata. Kallattii gara fuulduraa maal ta'uu qaba kan jedhu irratti dhibdeen dhalatuu hima. Naannoleen lamaan bara 2018 akka lakkoofsa Awurooppaatti jijjiiramni siyaasaa Itoophiyaa keessa akka dhufuuf qooda olaanaa ba'an keessaa ijoon naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraadha. Haa ta'u malee naannoleen lamaan yeroo ammaa walitti bu'iinsa keessa jiru. Rakkooleen naannoleen lamaan keessa jiran gargaris ta'u kamtu furuuf cimaadha. Furuudhaaf fedhiin jiraannaan furuudhaaf laaffaadha. Biyyi suni carraa guddaa qabdi. Tokkoffaa namni lola hifatee jira jechuun lolli kan duriirra gara giddugalaatti dhufuu hima. Lammaffaa riphee loltoonnis bifa yaadan deemuu akka hin dandeenye hubatanii jiran. Kan biraa hawaasni addunyaa biyyoon ollaas ta'e kan fagoo jiran biyyi kun addaan faca'uu heddi jedhanii sodaa guddaa keessa waan jiraniif bifa danda'ame hundaan araarri akka dhufu nu tumsuuf qophiidha. Haa ta'u malee nagaya kan hin barbaanne mootummaadha jechuun himata. Kan ammoo waan isaan mormuufii miti. Waan hin itti dhiyaadhee irraa dhagaye hojii isaanii guyyaa guyyaan waan hordofeef jedha Jawaar. Sababni kana ammoo of tuulummaa aangoo qabachuun dhufe akka ta'e hima. Ijoolleen keenya aangoorra jirtu of tuulummaa keessa dabartee of ollaaltee jirti. Biyyi harkatti facaatee dhumtee jirti. Aangoon olaanoo hoggana bira dhufan ni himatan. Ministeera muummee Abiyyiin hoggasa bira dhaqan kabajamoo muummichaa jechuun hima. Mootummaa qeequun kan beekamu Jawaar Mohaammed aangoonni araaratti haa deemnu kan jedhu yoo taate aangoo dhabna hin rakkanna jedhanii yaadda'u jechuunis dubbata. Himannaa kanaaf BBC'n deebii argatuu baatus komishinii marii biyyaalessaa dhibdee biyyattii furuuf kaayyeffate dalagaarra jira. Ta'us hundeeffamaa fi adeemsa irratti paartileen mormituu qeeqaa fi komii irraa qabu. Kaafaa fi abaa'oo dabalatee keessaa hafaniiru. Jawaaris galma isaanii gaa jedhee akka namanne dubbata. Paartileen mormituu yeroo eeganii ibsa baasu malee sochirra hin jiran jedhamanii qeeqamu. Paartileen immoo dirreen dimokiraasii dhiphachuu fi mootummaa dararaan himatu. Mootummaan maangorra jiru ajjeechaa namoota siyaasaan kan himatu Jawaar sababa sochiin isaanii laafeef akkana jedhee hima. Sirna akkasii keessatti sochii siyaasaa godha jechuun lubbuu namaatti taphachuudha. Kanaaf sochiin paartii hin jirre malee paartiin jajjaboon jiru. Caasaas qabu. Caasaa sana garuu lafa jala hojjanna malee ifatti baasnee kan hojjannu yoo taate ilma namaa ficcisiisuudha. Abiy Ahmad dhiiga isaa keessa wanti dimokiraasii jedhamu hin jiru kan jedhu Jawaar Mohaammed kan akkuma ministeera muummee Abiy aangootti dhufaniin qaamaan Ameerikaatti yeroo wal argan hubachuu dubbata. Namoonni siyaasaa lamaan ilaalcha siyaasaa gargar ta'e qabu. Booda garuu Jawaar akkuma innuu himetti mootummaa kana kursii jalatti eeguu qabna. Bilisoomneerras jechaa ture. Ejjannoon kiyya akkuma jirus ta'e hamma danda'een haa tumsu jedhee sossaa akka ture ibse. Hammuma yaalaa deemeen garuu milkaa'uu hin dandeenye. Jawaar gaafii biraa gaafatameen immoo Itoophiyaa bulchuu yaaddaa jechuun gaafatame. Jawaar gaafii kanaaf deebii kennuu dura fuula guduunfatee yaadee yoo jara kanarraa hafte jechuun deebise. Hamma hin danda'e biyyi kun sirna kanarraa akka haftuuf akka hojjetu dubbate. Adeemsi ministeera muummee Abiy biyya balarra buusaa jira jechuun Jawaar himatus bulchiinsi ministeera muummee Abiy Ahmad garuu biyyi gara badhaadhina hunda galeessaatti imalaa akka jiru ibsa. Mootummaan pirojektoota yeroon fixu magaalota misoomsu misooma qamadii bonaa fi kaan eeruun jiruun uummataa akka fooyya'uuf dalagaa akka jiru hima. Faallaan Jawaar Mohaammed diinagdeen Itoophiyaa ni laamsha'e jedhee amana. Aangoota mootummaa waliin yeroo dhimma diinagdee dubbatu akka waan dammaa fi aannan mana hunda keessa yaa'aa jiruutti akka dubbatan hime. Uummanni garuu qaala'insa jireenyaan hubamuu taajjabuu hima. Kuni baay'ee sodaachisaadha jechuun aangoonni haala jiruu hubataa hin jiran jechuun qeeqa. Biyyi harkatti dhumtee Finfinneetti galte. Humni mootummaa tokko kan safaramu lafa biyyattii keessaa hangam akka to'atuu fi humna biroo hidhatee socho'u hanqisuun akka ta'e dubbata. Harka isaaniitti baatee jirti biyyi garuu harka keenya jalaa bahaa jirti jedhanii muddamanii sirreessuuf osoo deemanii yeroo kennitaaf. Akka waan tokko hin uumamnetti bahaa dhiyaa nagaa qabdutti haasa'an.
qilee dhaquun jara kana hin oolamu. Nu hunda fuudhanii qilee akka hin dhaqne waan danda'ame gochuun barbaachisaadha. Kanaaf akka kana dura mormii uummataan mootummaa irratti dhiibbaa uumuuf yaada qabda jechuun gaafatame. Ani sirna mancaasuutti yookaan warraaqsatti hin amanu. Riifoormiitti nan amana. Sirna abbaa irree jalatti immoo gateettii ofiirra kaanii jilbeeffachuuttis hin amanu. Kuni mootummaadhaaf waamicha. Karaan amma deemaa jiran kun Itoophiyaa kasaarsa. Isaanis kasaarsa. Oromootti immoo diina baay'isaa jiran. Kaleessa Itoophiyaan Oromoof hin taane namuufuu hin taatu jechaa turre. Har'a immoo Itoophiyaan Amaaraaf Tigreef hin taane Oromoof hin taatu jechuun Itoophiyaa hundaaf taatu barbaanna jedhe. Maqaa Oromootiin abbaan fedhe ol bahee saba biraa akka cunqursu hin barbaannu. Maaliifi nutu akkas ta'aa ture kaleessa. Jawaar Mohaammed dubbii isaa keessatti filannoon hin taasifamu jechuun dubbate. Filannoon biyyaalessaa Itoophiyaa torbaffaa waggaa dhufu ni taasifama jedhamee eegama. Paartiin KFO kan Jawaar Mohaammed itti aanaa ta'uun tajaajilu filannoo darbee irratti hin hirmaanne ture. Isa waggaa dhufu taasifamu irratti ni hirmaata. Achiin nu haa ga'u. Haala qabatamaa amma Itoophiyaan keessa jirtuun filannoo godhuun hin danda'amu. Dachiin biyyattii 70% ol to'annaa mootummaa jala jiru jechuun hima. Lafa mootummaan hin to'anne keessatti filannoo gochuu hin dandeessu. Filannoon tokko seeraan fudhatama kan qabaatu bakka namni irraa filamu 2/3 keessatti filannoon gaggeeffamuu danda'u qaba. Haala ammaatiin 30% keessattuu filannoo gaggeessuun hin danda'amu. Oromiyaa fi Amaaraa kibbaa keessattis jechuudha. Filannoon amma Itoophiyaaf waan dursa kennamuuf miti. Akka Jawaar jedhutti sababa rakkoo nageenyaatiin filannoo adeemsisuun rakkoo ta'uu mala. Filannoo waggaa saniin duraa irrattis rakkoon nageenyaa dhiibbaa geessee ture. Mataa jirutti sabbata maranii mataa hin jirre roofaa hin maranii. Itoophiyaan mootummaa harkaa hin qabne keessatti filannoo gaggeessuun hin danda'amu. Dura nagaa buusuu qabna. Waa'ee filannoo gaggeessuu ammatti gama mootummaan wanti jedhame jiraachuu baatus filannoon duraa akka achi darbu taasifamuun rakkoo siyaasaa cimaa uumee ture. Kutaan tokkoffaan keenya kana fakkaata. Kutaa lammaffaa liinkii diskiripshinii jala jiru sana gadi qaasuun seenaatii ilaala. Chaanaalii kana hanga ammaatti subscribe yoon goone ammoo subscribe godhaa. Viidiyoo kanallee like share gochuun dagatina. Yaada keessanillee koomentii jala nuuf kaaya. Yaadni isin koomentii keessatti barreessitan viidiyoon kun namoota hedduu biraa akka ga'u taasisa waan ta'eef koomentii keessatti yaada keessan barreessuun dagatina. Hanga viidiyoo birootiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.